Kawan Josi bachise jaalala kooti malee kan fannoo irratti si baase jaalala kooti malee kanan dhooftuu si obaase jaalala kooti malee kan dhiiga kee dhangalaase anaaf jettee waraanamte anaaf jettee fannifamte anaaf jettee duutee du'aa mootee kaate anaaf jettee waraanamte anaaf jettee fannifamte anaaf jettee duutee du'aa. Maqaan koo Daawit Kabbadaan jedhama. Galanni guutuun Waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Wanti dhugaa boo barbaade waan zayitii dibataa iddoo kanatti fudhadhee ittiin gara kutaa biyya Salaalee galee dinqee Waaqayyo hojjetee sirriitti dhugaa boo barbaade tibba konfiraansii darbe keessa isuma darbe isa dheengaddaa kana biyya galee waan ta'eef biyya galee abbaan koo biyya lafaa keessa turanii hin baddalamanii maatiin kun immoo isaanuma keessa jiru taskaara kan bootu ture akka seera isaaniitti jechuudha waan magaalitti fakkaatee waan akkasii hojjechaa turan. Kaza namni wayii dhukkubsatee gara san dhufanii dhukkuba keessa jiru gaafa dhufanu mucayyoo xiqqoo ishee gaggabdoo sin qabdii bakka dandeesses mataa waliin qabattu bakka yaalii waan garaagaraa mana qorichaas geessaniiru dadhabaniiru. Gaafa sana immoo taabota keessaa qeessonni muraasni mana keenyatti argamanii jiru. Tarii isaan illee yoo kadhatanii fayyisanii laata kan jedhan yaalii goote haati mucaa jechuudha. Gaafa yaalii gootu masqalii qabatanii gaafa itti deemanu intalli sunumaayyoo jijjiirama tokko isin agarsiisne jalaa isin qabuu hin dandeenye. Amma ennaan yaadan uuma tokko illee jalaa qabuu hin dandeenye. Ennaan macarrashaa irratti hin ta'anii gaafa ta'anii ani immoo meestii amma beekumsa kootii Waaqayyo waan waaqessu kadhadhuufi jedheen. Ennaan haati mucaa gammaddeetu kadhadhuuf maaloo mucayumti koo afaan jitu malee jedhe. Nan kadhadhaaf bakka Waaqayyoon ni fayyisa in amantu sinis jedheen. Obboleessi tokko jira ragaadhaaf jechuudha. Ana mana bukkee ennaan zayitii dibataa isaa fudhadhee gale baasee boorsaa keessaa harka kootti dibadhee zayitiin kun zayitii miti dhiiga Yesuusidha. Kanaaf aboonni naalaatiin afurii amaan mucaa kana keessa jiru keessa ishiitti amma ba'uu qaba iyyee ba'uu qaba kanan jedheeni zayitii san gaafa harka kootiin ittiin deemu mucaa yoo jetteetuma gadi mataa gadi galabbatamtu. Achumaan ammas bayi keessan jedheeni nan ifadhee isaan booda mucaa yoo suruma iyyite achumaan isa dhumaa keessa bayi keessa wanti keessan dhaafte dhukkuba ishii guuradhutu gara lafa naatti keessa bayi jedheeni sammasa fuulduratti. Gootisa dhumaa irra kaa'u achuma mucaa kimbii jettee kuftee miidhaan jedheen abee jette maal taatan jedheen oomaan taane jette isaan booda fayyitee jedheen fayyee jette isaan booda gara kallattiin gobamsatti gaafa jijjiiru qabu obboleessi na bukkee jiru qotu sagalee Waaqayyo iddoon taa'ee akkuma lallabdaa sababii jedhamu buusii jedhama jaamni qulqulluu waan ta'eef naan jedhee giddumaan na gootite na bukkee baase isaan booda haati na faana deemte iddoo amma itti waaqeffattu wayin immoo iddoo waannaa keessan nan dhufa. Bilbila keenyaa kenninaan jedhu isaan booda bilbila babal'a baluurraa fudhadhuutu footoo Addis Ababatti rakkoon hin jiru mucaayoon kee sii fayyiti atis immoo hin fayyitaa amanuu qabna jedheen isaan booda Waaqayyo dinqii kana hojjetee gooftaa Yesuus Kiristoos kan jedhanii jaanaa ta'u. Kanaaf dibanni iddoo kana jiru waan guddaa hojjeta eebbas hin qaba of keessaa abaarsas namarraa cabsaa galanni guutuun Yesuusiif haa ta'u isa kana hojjeteef galanni daddabalee teessoo isaa marsu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waaqa sararaan nu ga'eef galannaa ta'u. Maqaan koo Soromeen jedhama. Ani waaqeffadhu miseensa masiiti. Kanaafiyyuu gaafa manni konfiraansii asitti ta'e jechuudha. Gaafa achi deemee konfiraansii guyyaadhuma sanbata jechuudha. Sa'aatii dura waaqeffannee baanee misaa fe'atuu galaa jirru. Asuma baanee waldaa keessa baanee gaafa gara sana geenyu mucaan kun na harkaa gaggabdeeti boossee bakka hedduuma duute jedheen garaa kutan. Achiiti gara manaan gashu jedheen obboleettiin koo tokko nu wajjin jirti gara manaan gashu mana Waaqayyooti baasee naan hinduutu mucaan koo deebisee as fidi. Gaafa nas fidu gaafa sanatti yeroon hin mijanne sa'aatiin sa'aatii dhumaa waan ta'eef
mucaa koo deebisee asitti dhugaa baataa jedhan asitti naa kadhatan eeyyee dhugaa nan ba'a. Sa'aatii booda kana Waaqayyo seexanni karoora isheetii karoorfatu mucaan kee akka isheen duutu gadda akka manni kee ta'u sa'aatii booda kan akkati boossa akkati gadditu seexanni sii karoorfatteetti amma immoo Waaqayyo karoora du'aa sirraa cabseera mucaa kee irraa cabseera dhanii naa kadhatanii Waaqayyoof galannaa ta'u. Achiitiin zayitii dibataa si fudhatee dhaqee achi seexana guba. Seexanni immoo ijaa ba'uuf jettee asiitii mucaa baay'ee na jalaa ajjeesuuf waan kaate Yesuus gidduu naa galee galanni isaaf haa ta'u. Waaqasicha du'a namarraa kaase jireenyaaf nama qopheessu galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo Waaqadha. Zayitiin dibata asii immoo baay'ee dhugaana Waaqayyooti. Torbee jiba aamusii darbee jechuudha. Isheen obboleettiin kun wajjin jirti. Kaannisni safara keenya kaateetu kaannisni nama hunduma karaarra safara sana jiru baay'ee hundumaa idditee bakka dubbachuu hin danda'amu dhugaana Waaqayyooti. Kaannisa yaadame tokko ishee yomma isheen nama miitu. Isaan booda hundumtu mandara sana edayya. Ani immoo Yesuus ati dhugumaan Waaqayyoodha. Inni bishaan dibataa bishaan kadhataa moosii qaba. Inni bishaan kadhataa kana keessa gortee jettu gibbii kana keessa mucaa koo kana anatti seexanni nan argattu ergamtuun seexana ergamtuun du'a nan argattu dheen bishaan kadhataa fuudheen mana keessarra cee gibbii keessarra faffacaasee kanaafiyyuu inni garaagara namni hundumtu ani Yesuus koo ati jiraataadha. Inni Waaqa raajii of godhaa taate raajii of godhaa wajjin hojjettu arras karaa bishaan kana keessaa gootiyye Yesuus na duukaa ta'e amaaf na laatiin jedhe Waaqayyo galateeffadhe galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo waan hundumaatti nu gargaara galanni isaaf haa ta'u. Kanaan booda immoo gargara isaa hundumtu mana kimitti guuran safara sana nama gurguddaas daa'imas mana kimitti guuranii mucayyoon tokko turteetu baay'ee gaggabde dhugaana Waaqayyooti isheen argitee obboleettiin koo qabbaneen ollaa keenyadha gibbii tokko keessa jiran argitee dhugaa Yesuus Kiristoos mucaan sun mucayyoo durba waggaa lama taatee hin beeku duutee afaan ishee funyaan ishee hoomacha yaasteetti saamunaa koffoo kan fakkaatu yaasteetti achiiti bishaan kadhataa namni qabdan jirtu zayitii dibataa wajjin jedhanii ollaatti dhufanii nu gaafatan eeyyeen jiran jedhan. Zayitiin dibataa inni neesii fidannees jira. Bishaan kadhataas jira. Zayitii kadhataa sana mucaa duute sanatti of hin beektu iji geela galeera dhugaana Waaqayyo ortodoksiidha. Isaan immoo gaafa zayitii dibataa dhaqadhaa afaan ishee keessatti xibgoon mucaan sila dubbachuu hin dandeenye. Wattee hafuura qaama. Achiiti mandarma sana keessatti haaboonaa laatan Yesuus taaboonaa laate malee nama miti. Kadhadhu fedhan. Ani beekee kadhatan kadhadhu soorame jedhan. Eeshi jedhan dhugaana Waaqayyooti Yesuus malee namni na bira hin jiru yeroo san kadhatan ani haabonaaf laatan jettaniilee siniyyoo haabonaaf laatan nan kadhatan jedheen. Kanaafiyyuu dhugaan Yesuus Kiristoos isicha nuun waaqessinu malee nama sobuuf isa deemin gaafan maqaa Yesuus Kiristoosiin jedhe bishaan kadhataaf zayitii dibataa fudhadhe gaafannat wanta abidda fakkaatu narra bu'ee dhugaa Waaqayyooti. Yesuus atamanamaadha. Qooda seexanaaf duutu qooda seexanaaf hojjettu siifaa hojjettu mucayyoon kun mana kee keessatti siifaa tajaajiltu kadhadhe. Isaan booda bishaan kadhataa sana zayitii dibataatti naqnedhan of barte bakka deebitee bishaan kadhatanarraa fudhanii inoo baasne qaama guutummaa qaama isheetti naqne of barte inkaate afurraa maas kadhannee kennan irraa bahe Waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaafiyyuu ani dhuga baatu kenna Yesuus koo dhugumaan ati Waaqadha ati mucayyoo kana inni waanni zayitii kana keessa gortee jettu waanni bishaan kana keessa gortee jettu dhugumaan ati Waaqayyoon hojjetta mucayyoo kana fayyisin jedhu if fayyitee of barte isaan ortodoksii dhagaaru isaan dhugaa itti fakkaatu
waaqayyo garwaan hundumaa keessatti moo'eera waan hundumaa keessa goora ishee fayyiseera amma fayyaadha mucayyittiin waaqayyoon galateeffadhaa aboo Kiristoos isaaniif laateenii innis achi salaaleetti hojjetaa isheen isas hojjetti taayira ta'an jarri kanaafi waaqayyoon galateeffadhaa ganaadha iyyuuti saati digdamii afur guutuu waa'ee Yesuus dubbadheeffitu deebi'ee immoo gaafa torbee jimaata darbeechuudha bishaan raajiin keessan irratti kadhatu dhugumaan dhimma baasa in hojjeta du'aa namaaf kaasa jettee gibbii keenya shannutti kireeffatu inni argeera bishaan raajii keessan irra naafidii kottu dhugumaan inni raajii waaqayyo kaasa godhatti in hojjetudha jettee bishaan kadhataa isaan irra naafidii kottate torbee jimaata darbee isa asitti irratti kadhatanii kennanii fuudhee galeef dhugumaan dhugaadha raajii keessan keessa waaqayyo godha hojjetatte isheen iyyuu dinqisiifatte waan naannufannaan amma immoo aannitti mijachuu ta'e didetee hin beeku har'a dhufii nafte. Xumuraniiru waaqayyo sinaa eebbisuudhaani bara bara. Jecha amma sanas waan tokko na keessa dhufe rumangale san jechuudha. Waan lamadha tokko makiina keessatti tokko immoo hedduma bulleetti namichi ortodoksii beekamaadha na wajjin ciisetuma na bukkee ciisetuma bakka gara halkan walakkaa wareeretuma ka'e maalummaa koos hin beeku maalis hin balle maal taate namichoon jedheen maalin akkasitti rabnu jedhee isaan booda afurramaa waan ta'e irraa dubbate akkuma seeraa itti rafaa jirra dubbate bakka iyye isaan booda iddoo kooti gara bukkee kooti bu'ee lafa nagaa kana rafe maal akkasitti rafani beentara akkasitti rafa malee akkasitti rafu afurra qabaatti rafu Yesuus waraanna namicha kanarraa fuudhamaa jirtu jedhaan keessuma koottan isaan booda bakka namichi sun iddoo naa gadhiisee ani iddoo bal'ifadhee rafee fuudhee jechuudha bareedanii. Dhugaadha dibanni nama keessa jiru gooftaa Yesuus Kiristoos yoo sin keessa jiraatu hojii gurguddaa jechuu danda'a. Makiinaa keessas immoo waan barii tokkorra nama lamaan ta'aa jirra. Namichi lakkaadha inni seexanaaf hojjechaa jira. Akka tattee ta'a bakka surma hindi dubbata bakka beektaras keessa jirtu jedha. Beekteen jaaladha isaan booda wantuma inuma qabaattara isaan booda Yesuus keessaa cawa furramaan kun jedha isaan booda keessa goottan. Nima dubbata isaan booda waa'ee beekte kana immoo dubbata isaan booda namichi qaalluudha inni dalaga akka erga yaada isaa keessatti akka waan argette jiru. Isaan booda namicha tokko bukkee taa'ee namicha tokko akkasii godha akkuma nama raajitti raajitti akkasii godha dhaan isaan booda namicha isaan booda jaanjeesse isaan booda maqaa gooftaas namichi kun na wajjin iddoo ga'uun qophaasitti nu biraa bu'ee afuramaan kun agadhiisuun jedheen isaan booda dhugaadha doo kanan jedhanii fixi isaan booda lola kaasee warra bashanii isaan booda makiinaa keessaa buusanii gooftummaa Yesuus Kiristoos akkasitti na keessaa mul'ate makiinaa keessatti illee afuramaa illee na bukkee tootaa'ee makiinaa kan fuullee karaatti irraa bu'ee galanni guddaa haa ta'u oolmaa waaqayyoo baay'ee dhugaatti Yesuus Kiristoos lafa kana jira Yesuus Kiristoos iddoo kana jira ammallee waaqayyo waaqni guddaan daddabalee haa waaqeffamu Yesuus Kiristoos immoo lafa kana kan nuuf kenne raajii kana kan nuuf kenne dhugaadha oolmaasaa baay'eedha dubbadheeftuu hin danda'u malee karaa nama waaqayyo kan nu gargaare kan nuuf godhe dhugaadha ergaa dhufnee waan hundumattuyyuu ija banannee waan hundumaa arginee karaa isaatiin ta'e ulfinni guutuun daddabalee isaaf haa ta'u. Eebbifama waaqayyo sin isaa eebbisu. Halkan jimaata darbee jechuudha raajiin faasitti warri inni antuuta keessa goree adurree keessa goree inni sin rakkisu antuunni amma uffata keessa nyaatutti kan ga'e mana keessan keessa kan sin rakkisodhanii kadhatan. Eeshi jedheen achuman taa'ee ati yumbaan Yesuus eego inni na rakkisu antuuta fakkaatee adurree fakkaatee inni na rakkisu immoo in argitan jedheen in kaane achuman jiraa gaafa ni galachuudhaan argine caammaa luka bitaa gamana gosa garaagaraa na jala nyaaterantuuti gaafa isaan kadhatan isaan booda irratti kadhataniiru raajiin farratti ajaja baasaniiru kanaafiyyuu yaa seexanaa fayyaa rakkatta malee nan argattu hin jedhan halkan gaafa isaan jimaata isa kadhatanii deeban halkan saachuudha abjuu kootiin lilmoon ashawaa keessaa na waraane
ashawaa keessa gaafa na waraanu luka kubbitaa na waraane isumaan tunni caammaa gosa garaa bitaa isaan na nyaate halkan abjuu dhokkaadhaan lilmoon na waraane isaa booda raajiin faa guyyaa nuu kadhataniiru isaan keessa waaqayyo godhe na gargaara sababa ta'eef yaseexana garaa kutadhu innaaffatu miilli koos hin jedhen isaan booda dhufaniiti waan isaan beeku si dhukkubaadhan in dhukkubu maqaa Yesuusiin jedhan lilmoon si waraane nan akkamiin si dhukkubu in dhukkubu maqaa Yesuusiin naa kadhatameera sababa ta'eef isaan booda dhiibanii abbana keessa dhiibeen beeku abjuu kooti lilmoona keessa baasan lilmoon miila bitaa kona waraane utuu gaafa sana isaan asitti nuun kadhanne ta'e diinni karoorfattee miila konaaffisuuf turte karaa raajii fagore waaqayyo inni nu hojjetu galanni waaqayyoof haa ta'u. Raajii fagoo ifa majjin waaqayyo saanaa gargaaru waaqayyo bara saanaa eebbisu inni karaa isaanii gore waan hundumaa nuuf hojjetu waaqayyo galanni isaaniif haa ta'u isaanaa eebbisu. Yaa'een dhumuna keessatti saati 24 guutuu guyyaa meeqayyutuun dubbadhe na keessaan dhumu galanni waaqayyoof haa ta'u. Abjuu konan ammas raajiifaa natti deddeebi'an asuma kanatti nan dhufee naa kadhatu na eebbisu nyaata naaf kennu nyaata yeroo naaf kennanitti maal nanan nyaata kana nyaadhodhanii na kadhatu harka guutanii naa laatu kanaafiyyuu waaqayyoon isaan keessa goreen waan hundumaa hidha namaa hiiku galanni isaaf haa ta'u. waaqayyo bara isaanii eebbisu jireenya isaanii eebbisu Yesuus Kiristoos isaan gargaaru.